guyyaarraa nama wayidhaaf jecha kan deemaa jirudha. Inni seenuu yetan Leenjisoo Diigaa jedhama. Eessa iddoo dargaggeessa yoo jettan taate Kutaarsii Aanaa jechuun ganda Addeellootaatti argama. Innis ammoo awwaalli isaa isa kanaadha. Yoo asitti dhufnee awwaala kana ilaallu hatirii tokko malee kan ta'aa jiru yoo ta'u, mooticha Oromoo Arsii kun akkamitti akka awwaalli isaa handaarratti gatame kan jedhu baay'ee waan nama ajaa'ibsiisa. Baay'ee ajab nama jechisiisa. Asumaan mootu mootichi Oromoo kun seenaan isaa maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Bara 1888 bara Minilikii wal lolaa ture. Yeroo sanatti gootichi Oromoo Arsii kun adda dureedhaan dura bu'uun kan lolchisaa ture yoo ta'u, innis ammoo Leenjisoo Diigaa jedhama. Yeroo sanatti gartee waraanni Arsii irraa ka'e hanga Oromiyaa guutuu keessa deeme mirga isaa kabachiisuuf diina biyyattii ofirraa eeguuf kan qabsaa ture yoo ta'u, Leenjisoon ajajaa olaanaa ta'ee argama. Gooticha kana namni hin beekne jirtanii seenaa isaas yoo taate tokko tokkoon kan isiniif himu ta'a. Roobaa bultaa Leenjisoo Diigaa barteen gootaa har'a sirta kaa. Bahaaf dhihalleen Oromoo koo kan kabaaf kibbaa falmuu malee hin filloo dabaa. Leenjisoo Diigaa bara Minilik meeshaa ammayyaatiin lolutti, Leenjisoon ammoo eeboo fi gaachanaan kan loluudhaan mirga isaa kabachiisuuf jecha waggoota 8 kan Leenjisoo Diigaa bara san keessa olaantummaadhaan mirga isaa kabachiisuuf jecha lolaa ture. Mootummaan Oromoo Arsiis Leenjisoo Diigaa akkaataa ittiin weeddisan qabu. Jabummaa gooticha kanaan erga arganii akkana jechuun itti weeddisanii gurrisayyoo Leenjisoo goota fiinaa sagatta'ee dha'ee diigaa jechuudhaan kan ittiin weeddisan yoo ta'u, gootichi kun akkasumatti sagatta'ee kan diina dha'eedha. Leenjisoo Diigaa akkuma jechi jedhu sagatta'ee diina isaa dha'uun